Dhiironni hedduun immoo dhiirri tokko daqiiqaa meeqa yoo ture yookaan walquunnamtii saalaarra daqiiqaa meeqa yoo ture marsaa tokko keessatti dubartii tokko gammachiisuu danda'a jedhanii gaaffii gaafatu jechuudha. Ani daqiiqaa 5 tura, daqiiqaa 2 tura, daqiiqaa 1 tura, inni tokko immoo daqiiqaa 15 tura. Wantoonni jedhan namoonni jedhan namoota muraasa miti jechuudha. Kanaaf dhuguma dubartii tokko gammachiisuun yookaan walquunnamtii saalaatiin waliigaltee qabaachuun dubartii tokko faana dhuguma turtii daqiiqaa faana wal qabatamu waliin qabatu kan jedhu wal duukaa ilaaluuf ni yaalla jechuudha. Dhiirri tokko dafee xumura kan jedhamu yoo penetrative sex kana jechuun yoo qaamni saalaa dubartiif qaamni dhiiraa erga wal keessa seenee booda daqiiqaa tokko ton turiin dhiirri suni yoo sanyii dhiiraa isarraa bahaate yookiin sanyii dhiiraa yoo dhangalaasa ta'e inni kun dafanii xumuruu jedhama daqiiqaa tokko gaditti jechuudha. Kanaaf yoo akkas daqiiqaa tokko gaditti xumurate inni kun maal barbaada? Gorsaa barbaada. Yeroo darbee immoo qoricha barbaaduu danda'a jechuudha. Inni kun immoo wantoota hedduu faana wal qabata. Inni tokkoffaan saayikoosooshaal ishuu. Kana jechuun rakkoo saayikoo faana kan wal qabatu ta'uu danda'a jechuudha. Inni gara biraan immoo wantoota dhukkuba faana wal qabachuu danda'a. Kan akka dhiibbaa dhiigaa ol ka'uu, dhibeen sukkaaraa ol ka'uu, dhukkuba narvii, dhukkuba hidda dhiigaa, wantoota hedduu faana wal qabachuu danda'a jechuudha. Saayikoosooshaal istireesii faana wantoota hedduu faana wal qabachuu danda'a jechuudha. Garuu dhiirri tokko yoo daqiiqaa tokko ol ture ta'e dafanii xumuruu hin jedhamu. Kanaaf dhiirri tokko maal gochuu qaba ree? Dubartii sana gammachiisuu fi wantoota walquunnamtii saalaa dura jiranidha kan murteessu. Inni kun immoo waliigaltee irraa kaasee, hariiroo nagaa qabaachuu irraa kaasee, jaalala sirrii qabaachuu irraa kaasee, akkasumas immoo walquunnamtii saalaa duraa wantoonni dubartii sana walquunnamtii saalaaf kakaasan reedii godhanii dhiira sanarraa ni barbaachisu jechuudha. Malee dhiirri tokko sababii walquunnamtii saalaarraa daqiiqaa 20 daqiiqaa 30 tureef dubartii tokko gammachiisa jedhanii jala sararuun nama rakkisa jechuudha. Akka qorannoon tokko fi riisarchiin tokko ibsanitti jechuudha. Kanaaf dhiirri tokko dubartii tokko gammachiisuuf jaalalaaf hariiroo inni dura dubartii sana faana qabu walquunnamtii saalaa dura qabu akkasumas immoo waarmaappi jettanii kan waamtan jechuudha. Walquunnamtii saalaa dura wanti godhamu dubartii sana faana dubartii sana gammachiisuu keessatti gahee guddaa qabaa jechuudha. Malee dhiirri tokko waan walquunnamtii saalaarra tureef dubartiin sun gammaddi jedhanii jala sararuun nama rakkisa jechuudha. Kanaaf dhiirri tokko yoo rakkina ka'uu qaama saalaa qabaate akkasumas immoo rakkina dafanii fixuu yoo qabaate maal gochuu qaba? Isaaf yaala gochuu qaba. Dhukkubni kan isatti fidee saayikoo soshaalii faana wal qabatamoo yookaan qalbii isaa kun dhiphina sammuu faana wal qabatamoo yookiin immoo dhukkubni jala jira kan jedhu erga ilaalamee booddee isa booda isarratti hundaa'uun dhukkuba sanaaf qorichi ni kennama jechuudha. Gorsi ni kennama jechuudha. Dhiphina sanaaf karaa inni itti riliif argatu ni gorfama jechuudha. Kanaafiyyuu dhiirri tokko turtii inni turu qofaan dubartii tokko gammachiisuuf murteessaa miti jechuudha. Turtii inni turu qofaan. Turtii inni turu vaaliyuu qabaachuu danda'a. Garuu inni qofaan satisfaayii godha jettanii yaaduun qabdan jechuudha. Wantoota biroo walquunnamtii saalaa dura jiran faana wal qabachuu danda'a jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. Waan irratti isiniif hojjedhu yoo barbaaddanii koomentii irra naaf kaa'uu hin dagatinaa. Yeroo gaarii qabaadhaa.